appii moobaayilii dalayddu bilaasha jechuudha ratiidha tokko malee. Namoonni tokko shari'aan hundumtuu ni dalaydi moobaayiliin sabaalleen jaawilleen jedhanii garuu waan moobaayilii qofa dalagaa waan ta'eef isin agarsiisa inni kun isa kana jechuudha. Isa kana amma dalagaa jira waan ta'eef irraa duubatti hin deebi'a. Bakkee tanatti bakka tana irraa stoppi gootana bakka tana akka fara jarman ka jedhu gootanii bakkee tana immoo bakka tanatti qingisa darabiyaadha kaasaa moobaayilii firii arreete jedhu kanarra deebistan jechuudha. Saban garuu isa argachuudhaaf yeroodhaaf shabakaa barbaachisa waan ta'eef yeroodhaaf shabakaa qabaattan malee bakka tanatti kunneen kun akkatti isin hin bahu jechuudha. Shari'aadhaan kunneen biyyoonni kunneen isin hin bahu waan ta'eef yeroodhaaf nu akkanatti jira yeroodhaaf waan akkanaa kana qofa mul'ata yeroo jalqabaa bantaniif kana waan ta'eef isa bakka lammaffaa kana kan irratti deebisuu isin irraa eegamu kun isa kana jechuudha. Kan irratti deebisuu isin irraa eegamu akkatti deebiftanii istaarii yoo jettanii akkana ta'eetiin hin ba'a waan akkana agarsiise qulfii gubbarratti baafnaan kun qulfii gubbarra baasee akkatti isin dalagaa jechuudha. Haala kanaa itti fayyadama.